Video sana irratti iddoo gaarii argadheen jira. Mana gaarii itti anu goddanyaatti biratti galee kanan jira. Siniin jedhee kanan ture. Video sana irratti jechuudha. Akkasuma akka goddanyaatti biratti galee hojiilee argadheen ture. Hojii bakka sadiin argadhee jira. Bakka tokko dammoo akka carraa ta'e ani hojii deemee hojii dafee hin dhufne. Kazaan dafee hin dhufne goddanyaatti animmoo waan goddanyoonni keenya godhan boomuloo ittiin himne jechuudha. Isheetti wanna takka ittiin himne akkana na godhan jedhee kazaan isaanii wanti ani sodaadhes hin oolle, wanti ani beekadhes hin oolle. Wanti kun akka dhufu waan beekuufan jalqaba baay'ee watawwatee ture. Namoonni baay'een waliin balleessituudha jettanii kan naan loltan, kan naan rafsitan baay'ee keessantu jira. Garuu har'a wantoonni ani beekadheetu lafa lafee jedhee kunoo dhugaan isaa ba'ee jira. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan gara maamila keenyatti dabalamuudhaan laayik gochuudhaan viidiyoo yeroo yeroodhaan asirratti darbuun wajjin hordofaa jechuun affeerraa kootidha. Natti qorree jiran naante qorichi qorraallee dhabame. Innaa kanan sinin jedhu jechuudha. Akkuma jalqaba irratti sin dhageechisiise jechuudha. Yeroo darbee kaasinitti mee jira hin beektu. Mastuu tuubee akka ilma arabaatiif ilma deessee ni beektu jechuudha hundi keessan. Isarratti ani yaada tokko kaaseen ture. Yaadni sunis namichi ilmi arabaa qarshii 10,000 doolaara jechuudha. Doolaara nan kennaa fi ishiin ilmoo naaf haa kennitu jedhee yaada kana dhiyeesse jennaan. Animmoo yaadni kun gaariidha jedhee fudhadhee jennaan. Baay'een keessanii dogongora jettanii naan loltanii naan rafsitanii turtanii galatooma ulfaadha jecha. Kanan beekes kanan immoo hin dhufa jedhee yaadisiin oolle. Namni nuti biyya arabaa yoo jiraannu unkaan ilmoo qabannee miti dhuunfaa keenya hojjennee jiraachuun baay'ee ulfaataa jechuudha. Innaa kanaaf mastuun maallaqa duraan abdattee manaa baatee fixxee jirti. Of harkaa fixxee maallaqni asiididha hin qabamu hin dhuma. Waan ta'eef jechuudha dhumatee jira jechuudha maallaqni ishiin qabattee baate walumaa galatti. Amma immoo deebi'ee ijoolleen jalqaba mana tokkotti wajjin galanis nurraa baay'ee jedhaniini umaa gochuu hin dandeenye mana namaati waan ta'eef gadhiistee baatee jechuudha. Mana biraatitti galtee daa'ima ijoolluma mana ooltu bira gootee hojii argannaan hojii sasseente. Hojiin sun xiqqoo sa'aatii dheeraadha kan ishiin hojjettu. Hojii kanan hojjettee ilmi arabdichaa immoo iddoo ishiin galtee hundumaa qoratee sa'aatii ishiin deemtutti innaa jala galee waa hundumaa isaatu qoratee ka'eetii maal godhee daa'ima san micayyoon hiriyyaan ishii namoonni tokko nama gaariidha tokko badaatu jira kaayi. Inni ishee manatti ishiin daa'ima biratti gattee deemte sanii walii galee maallaqa xiqqoon talaa kennee jennaan ishiin maallaqa sana argattee jennaan daa'ima ishee kenniteerti. Gizee ishiin deebitee dhuftu immoo daa'imti hin jirtu. Baay'ee tokkotti dhaga'amee mastuutti baay'ee boocha akkuma jalqaba viidiyoo irratti argitan kana jechuudha. Gara keessatiin illee baay'ee dubbisee hin jira garuu baay'ee kaffaamteerti akka miidiyaa irratti haasoftu kanaa miti. Keessi ishii bakka naaf kennee raawwatee narraa fudhate moo akkamittiin daa'ima kana deeffadha kan jedhudha. Ani akkisaallee naa galuu didee amma waan an godhu dhabee tanan dhugaa giraana jedhee jira. Akkan godhullee dhabee jira. Maaliif jennaani duraayyuu jalqabumaayyuu namichi kan barbaadu daa'ima jechuudha. Isiniif galeemti jalqabumaa kan barbaadu daa'ima jechuudha. Garummaa amma daa'imanni afarkaan ga'ee jira waan ta'eef kennuu hin barbaadu jechuudha. Isiniif galeem yaadni kun kennuu hin barbaadu. Jidduu kanatti amma waan an godhu dhabee jiraanis ishinis immoo akka gadi baatee miidiyaa irratti haasoftu kana osoo hin taane gara keessatiin baay'ee boochii keechisii baay'ee dhiphateera. Miidiyaa irratti ol baatee boo dhiphachuu hin barbaanne maafi urjetteerti jechuudha. Kanaafuu mee warroonni koomentii maal akka gochuu qabnu yaada mataa keessanii koomentii jalatti nu barreessaadha daraa keessanii. Nama rakkatee bira dhaabbachuu dirqama keenya waan ta'eef isiniin jechuun asumarraa yaada kootidha.
dhugaa baay'ee namatti dhaga'ama. Ani kun akkuma jalqaba ani jedhe sanii daa'imti kun kanuma namichaati jalqabumaayyuu erga namichi kan barbaadu ta'e maallaquma sanuu fudhattee seeraan duutti kennite maallaqa saniinuu fi of jiraachisaa daa'ima kana laaluu dandeessi. Amma daa'ima erga fudhatanii immoo nu biras dhufuu hin qabdu nuti ishiis hin barbaannu kan jedhanidha jechuudha jarri. Argitanii miti? Innaa wanni ani jechuu barbaade sumarraanii dogongora nuti odoo hin beekin raawwannu dogongora nuti odoo hin hubatiin raawwannu booda isaa duuba isaa miidhaa guddaan akka jiru baay'een keenya hubachuu qabna jechuudha. Isiniif galee biyya ormaatitti kan nuti biyyaa baaneef hojii qofaaf jechuudha. Ijoolleen tokko biyya dhuftanii jarri tokko addeenyi isaanii kun waan bareedan namatti fakkaatu. Namoonni addeenya isaanii ilaalanii qalbiidhaan hataman ni jiru. Wantoonni kun dhugaa boodaaf karaa hin taanerra nama oofaa, nama koffisaa, wanta kanarraa of eeggannoo godhadhaa. Gola madaamii keessatti ol jettanii jara isaanii ilaaluun, nama isaanii ilaaluun dhoorkadha jechuudha. Jarri qalbii kana hin beekanii, mirmirii kanas hin beekanii, wanta kana gaafa raawwattanii bakka seentan boolla lixxan dhabdu jechuudha. Isiniif galee miti? Wanti kun wanta qalbii miti. Dogongorri sunuma jira garuu haga garaa keessanitti yoo dhara godhe amma fakkeenya warroota barbaadu amma dafee ilmoon dafee uumamu namoota daa'ima barbaadu jechuudha. Garuu kan hin barbaanne ofii isaatii taa'aaf jechuudha. Isiniif galee osoo itti yaadin osoo itti hasaabin kan taa'utu jira. Kanaafuu jechuudha yaa obboloota kooyi adaraa keessanii gola ormaa keessatti of eegaa sirritti of eegaa jechuudha. Indoom isaan bira geessanii osoo hin taane kafanuma isaaniitu jechuudha harkaan tuttanii qaama keessanii tuqina yeroon badee jira waan ta'eef sirritti uffata dhiiraa yeroo miicitan harka keessanitti gwaantii kaawwadhaa jechuudha. Tasa harkaan ol qabdanii gudii taatu waan ta'eef kuni dhugaa jirtudha. Wanti akkanaa yeroo darbes miidiyaa irratti ol ba'ee jira ni beektu jechuudha isin hundumtuu. Kanaaf gola ormaa keessatti waan nama eegu gaafa rakkoon nurra ga'e madaamonni isaanii waan barbaadan nu godhanii nu qalanii achi darbu malee wanta takka wanta nu godhanii hin jiru jechuudha. Isbaalaa keessatti nu gatu qaamni keenya oomaatti fakkaatu isaan biratti nuti lubbuun keenya isaaniif hin mararsiifamtu jechuudha. Ni galee miti lubbuu keenyaaf dhimma hin qaban isaan. Jireenya mataa isaaniitti isaan nurraa kan barbaadan hojiis mana isaanii keessatti hojjennuuf qofaadha malee waa biraa nurraa hin barbaadan. Miidhamnus duunus waan feene taanus dhimma isaaniitii miti jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyya kana fakkaata dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi sirritti waan kanarraa of eeggannoo godhadhaa isinin jedhaanii akka mataa kootti jechuudha. Inni biraammoo ammaanii murteen ani yaadee jiru beekte namichas kadhadhee fi yoo ishii kan jedhu ta'e akkuma sarraatenyaatitti mana isaanii galtee daa'ima kanas immoo akkuma sarraatenyaan daa'ima nuti daa'ima isaanii kunuunsinu isaanillee daa'ima isheenillee daa'ima ishee kana cinaa teechee akka haadhattis kunuunsuu baattu akkuma sarraatenyaattis yoo kunuunsite aga tokko qalbiin ishii gadi jedha kan jedhu yaade meekaa waan ta'u immoo waan uumamu immoo viidiyooman isin biraan geenya ishiinis waan irra geeche viidiyoo isinii hojjetti akkasii hordoftoota kiyyaa dhugaa ni ulfaata dhugaa rabbiifu maalifi kuni dhaltee dhalashiitti hin gammanne baay'ee ulfaata jechuudha. Dhugaa yoo dubbanne wanti akkanaa kun dogongoraadha. Boodaafuu irraa ofaa eenyu isiniin jedha. Akkasii viidiyoo ammaa asumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadha galatooma. Bakka balleessaa kooti bakka dogongora kooti immoo adaraan asirreeffadhaayi. Maaliifis numatu wal sirreeffatee wajjin jiraataa isiniin jechuu jaaladha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemtii turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee.